Ji'a Ramadaanatti na boojjifte ani hanga fakeetti si guddise sitti baaje jaartii sitti fuudhe namaan si qixxeesse waan sii ta'e obboleeyyan tiyya lamaan hin taane ani nama raachuu fi ati akkana godhattu an duniyaaf hin maraadhu akki isa dalagetu nama raachaa jira. Mootummaan dhagaa hin arga qaamni seera ilaallatu munuun odoo himannaan kiyya dhaabatiin odoo faayiliin kiyya socho'u odoo ol dabarbataa jiru odoo ani sochoosaa jiru qalamiin irratti dibama mana saamsee ani meeshaan kiyyallee tokkichi bannaan itti gaafatamta ati obbolummaatti yallaalee anis obbolummaatti yallaan hommaachi qaamni seera ilaallatu maraan si gaafadhaani biyya ambaatitti ammata diidama dala keessaa qullaa bayyatti keessa teettappoo bakkuma teettu ol kaatetiniin waay. Qimamochee ko sagaleen tiyyatuni yoo isin bira geete isin fayyaddi qalbiin dhageeffadhu warroonni maallaqa keessan akkasuma mana keessan isin saamaa jiran jechuudha. Mee yoo yaadni kiyya kun isinii ta'e osoo akkana gootanii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti yooyaan habiboche qimamoche asaloche basalli anamammu ana jiraatu jirtani Ramadaan akkam jira warri soomne hummoo dalaga akkam isin jira jabaadha keessa baana jalqaba obboleettii rabbi haqa keessiifaa baasu inni lammataa jechuun wanni ani ijoo waan dubbii kana isinii fidee fi wallahi isin fayyada yaada keessaafuu namni maallaqa keessa namitti ergattanii hin qabne akkasuma immoo itti ergattanii jechuudha isin jalaa nyaattamu silaafuu namni itti ergamu maallaqa hin dhabamu ka maallaqa kan geekaa'u dhabame malee mee akka walaalummaa kiyyaatitti akka intala takkaatitti akka nama isin dura biyya kana argeetitti akka nama dura isin dura rakkadhee takkatti akka obboleettii teessa hangafaatitti keessaa boroo nama dhufaa jirtan amma dhufattanii fi dhiyeenya keessa waggaa 2 kana keessa dhuftan waggaa 1 kana keessa dhuftan na dhageeffadhaame. Maal isiniif fakkaate manallee binneeti homaa nurraa fayyadamaa hin jiru lafallee binnee homaa nurraa fayyadamaa hin jiru ganala gunuun ka birri kenna balleessuu ka biraati akkana agoonu mee akkas godhaa. Warri nama qabda maashaallah rabbi sinirraa tursiis warri hin qabne carraa kanan fayyadama isin fayyada yaada akka kiyya tokkoffaa irratti maallaqa kankee kan ergitu san jechuudha ergitee gubattee jechuudha dadaddee gubattee ergitee haqni kankee achi hafuu irra baatii 2 baatii 3 waan baatii 3 jechuudha waan baatii 3 akkaatti ergattu hin qabdu mi'ootti ergattee si jalaa baduu isaa hin oolu miibi akka obboleettii teenna gubachuu kanarra waan baatii 3 walitti qabattee 3,000 riyaala yoo ta'e jechuudha namittidha madaami keetii walii galtee jechuudha piisii faxxartee bakka warqii na fideettaan bakka warqii si fiddi baatii 3tti gaafa baatii 3 hiisanii waan mormaa bitattee galta 3,000dhaan giraama kaaraa teessaa laalte jechuudha ammallee baatii 3 daladda baatii 3 ammallee piisii faxxartee jechuudha ammallee suuqa nageessi jettaan ammallee ka qubaa bitattee galta 3,000 6,000 maallaqni kan kee jechuudha maallaqni baatii 6 lafan banne wayra sii oole ammallee akkasuma goota ka biraa ka gurraa bitatta baatii 9 ammallee akkas goota ammallee wanuma baatii 3 sanii ka quba takkaatti bitatta walumaa galatti osoo akkana gootu waggaa 2 kan kee osoo maallaqni kan kee gara biraatti hin badin osoo maallaqan kee sharafni isaa ol dabalaa deemutti waan qabdu jechuudha waan qabdu walitti qabatta nama itti ergatu hin qabanne jechuudha guyyaa kaanii madaamiidhaan yoo dalagaa si ulfaate irra jijjiirachuudha yoo dalagaa sitti ulfaanne juma deebuudhaaf yoo dandeette biyya galuu irra waggaa 2 biyya galuu irra waggaa 4 teettee gartokkitti galuu si wayyaa akka ilaalcha kiyyaatitti achi booda maal gooti si fakkaate madaami keetii yoo akka galuun dirqama jechuudha madaami keetiin piisii faxxartee warqattii tantee qabattee Itoophiyaa gadi buuta warqattii tantee gadi qabattee biyya buuta warqii waggaa 2 dura yookiin 10,000dha yookiin 10,000 bitte dachaa sanii ta'ee sii baha jechuudha gaafa Itoophiyaa riyaala fakkeenya riyaala 15,000 yoo ka bittu ta'e jechuudha warqii riyaala 15,000 yoo ka bittu ta'e gaafa waggaa 2 riyaala 15,000 akkasiisan fiduu danda'a jechuudha warqiin guyyaarraa dabalamaa deema waan ta'eef ati gaaf kana laali
ufiillee maallaqni kan keellee hin banne namaanillee walitti hin buune ifaajeen kan kee lafatti hin hafne ufii kan keeti gabbuutee waan maqaa kan keeti lafa maan ta'in lafa fakkeenya waggaa sadii dibbiin goota daladdee jechuudha. Waggaa sadii mana arabaa daladdee maallaqa waggaa sadii isa warqii bitattee warqii tantee qabattee biyya gadi buutee jechuudha. Gurgurattee lafa magaalaa harka kan keetii ka dallaalisinyaan bitattee jechuudha. Bitattee maqaa kan keetiidhaan deebita biyya namaatitti. Yoo ta'e hin deebi'u jettee dalagaa dhuunfaa banatte dalagamsaniidhaan achitti banattan jechuudha. Hin deebita gaafa waggaa lamaa san deebite jechuudha. Ammallee siisteema sanii fayyadamtee jechuudha. Daladdee lafa qabdu san jechuudha. Ijaarrachuu yeroo si gaafata. Lafa qabdu sanii lafti sunillee ol dabala. Warqii ati bitattullee ol dabala. Lafa saniidhaaf warqii waggaa lamaan kan keetii fuutee mana jiraa tokko bitattee hafuura keessa galfattaa jechuudha. Gabaabumatti. Yoo lakki asan hin ta'u jette waggaa 4 ta'uu barbaannaan ji'a 2dhaan, ji'a 3dhaan, ji'a 4dhaan haga rabbi si laaffise waggaa 5 tante digittim godhi warqii bitadhu. Ka qubaa, ka harkaa, ka maali gaafa asii gan buute waa waggaa 5 san siif dabalaa jechuudha. Gaafa sanii cinaa tokkodhaan mana ittiin bitatte cinaa tokkodhaan dalagaa kan kee ittiin banattaa jechuudha. Nagahaadha sammuu kan kee rahaa goote jiraatte maaltu obboleessa si erge obboleessaadha si nyaachisee obboleessa wali si buusa maaltu haadhaaf abbaa kan keetti si ergisiisee dafqa kan keellee nyaatee isaanillee wasi dhabsiisa. Yeroo amma namni wanta wal nyaataa jiru irra wal dhabaa jiru maallaqa jechuudha. Ifaajee kana hunda badiillee kan qabu suma jechuudha. Simarra as muran ka maallaqni kan kee nyaatamullee si'i ka balleessaa qabullee si'i ka asii galteellee nama walii hin galle si'i biyya namaatitti illee deebitee ka tasgabbuuftee hin dalaganne si'i. Kanarraa ufaa qosannu ufaa eeggannu ana akka yaada kiyyaatitti wallahi kanatu nu baasa malee ijoollee mana xalabaati fi mana biyya namaa kana jechuudha. Namni keessaa fuuyyu seera hin qabne galee deebuu hin dandeenye abadan namni nuuf ifaaju namni nuuf yaasu tokko hin jiru. Waan kanarra xiyyeeffadhaa keessaa fuudhee dalagaan keessan haalli isinii mijatee warqii teessan gixxim gootanii jechuudha shi'een irraa jechuudha. Shi'een irraa uffata jechuudha. Uffata jalaa kana jechuudha. Maqaa isiin dhoofnu uffata jalaa kana jechuudha. Ka kiisii jechuudha. Suruurraa qabdu. Xalabattanii order godhattanii warqii teessan. Sa'aa 24 ofirraa hin baasan jechuudha. Sa'aa 20 kan madaamiin kan geebeettu kana jechuudha. Sa'aa 24 ofirraa hin baastu achi keessa kaayyatta. Achumaa yogguu shaaworii seente tabiraatti jijjiiratta. Akkas jiraataa siin jechuudha waggaa 5 kan gee. Homaa siin gootu. Kanaaf yoo madaamiidhaan illee kan shakkitu ta'e jechuu barbaadeeti. Warqiin cabdus waan feetes taasus homaa rakkoo hin qabu. Hin deebisi jechuudha. Akkasii meetti yaadaas kuni karaa tokko ittiin nu fayyadu jedhee yaaduudhaan akka kiyyaatitti. Amma isaaf amma ijoolleen ta'een akkana nyaatamtee bootteetiin rabbiidhaan illee rabbi radda barfatee tarii namichi suuqii namni sun gabbaa'ee makiina wayii jala bu'ee booda si maggadda. Ana akka yaada ilaaja kiyyaatitti wallahi kanan balee wani nu baasa jedhee hin jedhu wanni waggaa lamaatiif wanni waggaa tokko miti mee akkasiiti yaada habiibocha kiyya rabbi nu haa laafisu kenna kana.